Shamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube subscribe like gochuun jajjabeessaa isiniin jecha Abeelii egaa dhufeetu jira jechuudha. Innis immoo yeroo darbe biraankii kan dhiyeesse kan qopheesse kan qindeesse hanaadha. Sababni isaayyuu namoonni baay'een keessanii Ruutaa fi Abiraam waliin jiraatu jettanii dubbachaa turtanii. Isa kanaaf immoo ifa isinii gochuuf ture kan jedhu dubbatee jira jechuudha. Irraa fageessaa irraa zoor godhaa raachisisaa isiniin jenne malee nuti algaa irratti cibsaatii ammasiisaa nu agarsiisaa kan jedhee hin jiru jechuudha. Asumaanis immoo Abeellee sila wajjiniin ciisee fi ineeja yookiin immoo insagaagalaa namni hin jedhamu. Namni tokko haadha manaa osoo qabu jireenya osoo qabu dubartii biraa faana hoolee hin dhungata taanaan ina ammasa taanaanii algaa wajjin amma ciiseen qixxeedha. Bakka qixxeedha. Maal tarmaxammaxan jenneen obboleessi jechuudha kan si dhiisiti jechuudha. Baay'ee dhaadatte baay'ee loltes jechuudha. Haa ta'uyyuu malee Ruutaan illee hin amanne. Kanaafiyyuu akka ishiin amantuufidha. Naaf adda baasi bira deemiti jette. Ani immoo asittidha kan inni haala kanaan ifa akka ta'u godheefi. Kanii Finfinneedhaa fide eenyu anaa iyyuu akkasumas immoo Buruukeedha akka isaan wal argan kan godhane. Kanaaf maal godhaan jettu yoo jedhuun dubbattu seetanii inni abaartanii akkan ta'innuun jettanii doorsisa baay'eetu nurra jira. Ani abaartanii dhiistanii homaa tokko yuunatti hin fakkaatu. Mataa haadha kootii gadi qabdanii mataa abbaa kootii gadi qabdanii irra deemaa turtanii jedhee jechuudha. Kan akka abaarsaatti nama cabsu hin jiru Abeel asirratti jechuudha. Namni immoo kan inni nama habaaruu fi hojii namaa ilaalee haala namaa ilaaleeti malee cal jedhee nama hin habaaru jechuudha. Tokko tokko immoo inaaffarraan kan ka'es namni nama habaaru ni jira. Keessan garuu hojiin fokkisaa ta'e gaa'ela adda baasuudhaaf jirtu jireenya diiguudhaaf jirtu kun isinirraa hin eegamu nuun jettanii. Kanaafiyyuu wanti goone tokkollee hin jiru nuti maalidha. Ermeellaan immoo rakkoo guddaatu irra gahaa jira. Doorsisa baay'eetu irra gahuutti jira. Ishiinis illee wanta namni dabarsin dabarsaa jirti. Inni kunis immoo Ermeellaan akka yaadanii fi akka itti ilaalan miti. Ermeellaan nama addaati yoo jedhullee hin jedhun seetanii dhungatem. Wayne Grace family. Kitteen godhee dhungate kaayee amma booddee ani kan hin deeggaru ishiidha. Ermeellaan deeggara. Kaleessayyuu natti hin fakkaanne ture. Ani ishii faana lola keessa seeneen oolee garuu immoo itti siqeen baree itti siqeen argee ishiin nama dirijjiitii guddaa qabudha. Dhaabbata guddaa nama qabdudha. Yeroon kana isin hin jedhamu muluun keenya iyyuu ni qabna. Kanaafiyyuu ishii faanan ta'a. Hin sodaadhu hundumayyuuti. Fakkeessitoonni Abiraamii fi fakkeessitoonni Ruutaa fira fakkaattanii kan baay'ee gochaa jirtanii ni jirtu. Maqaa keessan garuu dha'uu hin barbaadu. Isin immoo of eeggannoo godhadhaa. Dhaabbadhaa yoo jedhu dubbatee jira jechuudha. Namni jireenyuma namaati jedhee akkatti danfaa. Yeroo wayii Ruutaan okkoo isaanitti himteetti maali yoo jireenya mataa keessanii jiraattanii faayidaadhaa fi malee jennaan akkamitti faayidaadhaan nuun jettaa jedhanii ibidda qabsiisan jechuudha. Ruutaa Abiraam jettanii inni isinii viidiyoo hojjettaniyyuu faayidaa mataa isaatii qaba jechuudha. Osoo meen barbaanne ta'e maaliif hin dhiistanii maaliif calin jettanii kan wal lolaa kan waliikaa kan wal qaxqaxaa wal ajjeesaa ooluyyuu guutee Ruutaa fi Abiraam irraa maalidha dhimmi keessanii isiniin jechuu jaalannaa. Wajjiniin ta'e dhungadhu yoo barbaadde jaaladhu nuti waan nu galchuu hin qabu jechuudha. Isa dhugaa isiniin jedha. Inni biraa immoo Abiraamiyyuu jechuudha wanni maal jedhama maqaan isaa gaarii ishii dhukkubsattoonni ittiin gaffa'aman jechuudha. Gaariidhuma taateef jechuudha Ermeellaan maaliif akka nuuf bukkeedhaa hin oofne nuuf hin galu
dubartii sana maaliif wajjin dhaabate akkaasa'u haadha manaa isaa dudduuba akka godhe nuuf hin galu. Ruuttaanis immoo Abrahaamiin maaliif akka kanatti hanganatti akka isheen jaalattu goote ta'an beeku. Otoo jaalachuun sirriidha. Likkii godhadhu Ruuttaa. Ani isa dhugaan siin jedhe bakka. Bakka inni barbaadetti si waametti maaf argamtaaf in argameefin bakka of qunnus of godhi. Yoo waamaniin dhufti inaasoftiin deemti kanumadha kan ishee jedhee namni si tuffataa. Kanaaf hin argamin bakka isaan si waamanitti. Mee jechuudha jabaadhuutii dhaabbadhuutii calli jedhiitii ilaali. Yoo inni boru jechuudha daadda deeme miila isaatii yookiin immoo jilba isaatiin jechuudha. Abrahaam sin galfatin. Abrahaam abadan si malee hin jiraatu. Oksijiiniin Abrahaam si'idha. Inna jechuudha Eyyu'eel sunis achi waan manni dubbatu iyyuu hin beekamu jechuudha. Ani kan akkana godhee fi nuti waliin mari'anneeti annis walii mari'annee walii galleeti yaada kana dhiyeessinee fi Abrahaam akka inni hin kufne hin beekna nama akkasii akka hin taane hin beekna hiriyaa keenya maaltu isinii kaffalameeti nuun jettu nuti hiriyaa birriidhaan hin gurgurru hin geeddarru simbirriidhaan geeddartu hiriyaa keessaniidhaayi. Amma nuti Ruutiyyee fi Abrahaam wal agarsiisneerraa inni biraa immoo Ermeellaa jireenya Abrahaam keessaa baasuu fi kan jedhudha jechuudha inni kan dubbatu inni sun immoo waliin jiraatu gaaf araaraman iyyuu iddoo tokko jiraatu hirummaan Abrahaamii fi Ermeellaa gargar hin citu jedheetu haasaa jira jechuudha. Isa kana dhagaa kan isaan haasawaatoo jiran dubbachaa jiranii dhukeedhuma kaasaa jiru hojiin isaanii nu'ii fi homaa nu'ii hin galle. Haa ta'u kan erga sin jaalattanii Ruuttaanis erga jaalattee Abrahaamis erga jaalatee isaaf diraamaa maal jettan kanammoo nurraa dhaabaa siniin jechuu jaalannaa. Dhugumaanii jechuudha yeroo tokko diraamaa hojjetu natti fakkaate Abrahaam jechuudha kaleessa engeddaadha manaasaa wajjiniidhaan haala sanaan haaree kaleessa maaliif Ermeellaa argate si jalqaba maaliif itti siqe duraan ishii sana maaliif hin araarsin tolchaatu jira beesii jine tolcha inuma irratti xafaxafame inuma irratti xafaxafanii nagaadhumaa buusuu malee siniin jechuun jaalladhana. Isa kanadha. Namni tokko immoo osoo mana qabu osoo jireenya qabu haadha manaasaa garaatti baattu akkamitti haalgaa qabatee kootteedhaan mana haalgaatti hin ta'ume akkamitti waama. Ruuttaan immoo jechuudha bakka inni soomametti otoo hin taane ofii keetii qaxartee maaliif kun akkana ta'a kun nu sirrachuu qabaani kan hin barbaadu si irraa kana maaliif hin jenne maaluma gochaa jiru maal hojjechaa jiru. Hayyee sin jaalannaan gaariidha siniin jechuun jaalladhaa maatii kiyyaa siniin immoo na jajjabeessan afaan haxaa siniin jedha sagalee jalaan galuu fi dhiifama naannoo kanaa manatu ijaaramaa jira siniin jedha kabaadiyyaa qal'exxeetti hin jirani.